Martuudha waa'ee Jawaar Mohammadii wal qabsiisee marsaalee hawaasummaa irratti guyyaa kaleessaa deebii gahaa kennee jira. Namoonni adda addaa yeroo hedduu dhimmoota hawaasaa jidduu seentanii dubbatan irraa of qusadhaa kan jedhu dubbateera. Namoonni hedduun keessaayyuu gara marsaalee hawaasummaatiin Jawaar Mohammad waa'ee Kadiir Martuu dubbachuu dhabee barreessuu dhabee kan jedhu komiileen adda addaa marsaalee hawaasummaa irratti deemaa ture. Kadiir Martuu ammoo deebii ajaa'ibsiisaa kennee jira. Yoo yaadne gaa isin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanaa miidiyaa kun qophii addaa gara foddaa madda olaanaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirudha. Qophii kana immoo kan qopheesse isin biraan ga'an gara madda olaanaa miidiyaatiin qopheessaa sagantichaa akkuma jalqaba isiniif eeruuf yaalachi Kadiir Martuudha. Akkuma beekamu he is Oromoon icons artistii qofaa miti. Dhuguma dubbachuuf loora Oromooti, loora artii Oromooti, loora quubsama saba Oromooti. Akkuma beekamu jechaadha. Artistiin kun miidhama isa dhaqqabe hedduun isaa bara wayyaanee keessa bara sirna ulfaataa qeerroon Oromoodhaa hedduun itti wareegaman bara sirna wayyaanee keessatti artistoonni Oromoodhaa magaalaa Finfinnee keessatti ol jedhanii deemuu hin dandeenye. Artistii miidhamni gurguddaan qaama qofaa miti xiinsammuu isaa irratti kallattii adda addaatiin dhaqqabaa turedha. Har'an sanatti immoo biyya ormaa keessatti akkuma argaa jirtan kan jechaa ture sirna wayyaaneetu na miidhe afaan beechaadha. Wanti Oromoon beekuu qabu sirna san keessatti miidhame kaleessa qomni kiyya na miidhamee jira. Kanaaf sirna san keessatti miidhame jechuudhaan dubbatee jira. Miidhama isaa kanaaf immoo Oromoon kallattiilee adda addaatiin hubachuu dhabuun har'an tana sadarkaa irraa kanarra akka ga'es kallattii adda addaatiin dubbatamaa jira. Kanas hubachuudhaan gara biyya abbaa isaatti akka galus namoonni adda addaa yaada kaasanii jiran. Sagantaa keenyatti hoggaa isin deebisnu kallattiidhaan qopheessa sagantichaa falmataa rooroo turtii gaarii والفلسن جيبنا بفينتهم بديه وردان ببيعتي جدني ملي كون إسلامتي كون كريستانتي Dhaabbachuun Jawaar hojii isaa kan dhuunfaa isaa hojjechaa jira. Hojii isaa qaba jechuudhaan dubbate. Kanaaf yeroo hedduu wanti burjaajiin jira. Walqee kun faayidaa tokko akka qabne hoggantootas haa ta'u namootuma kallattii adda addaatiin jireenya dhuunfaa isaa jiraatanii abbootii qabeenyaa isaa jiraatanii wanti inni jedhe annama kiyyan komadhu Jawaar eenyu walittuu nama jaalatuu fi nama kabajaa isaa qabu akka ta'es dubbatee jira. Inumaayyuu namoonni kallattiilee adda addaatiin ana maqaa gorachuudhaan hayyoota Oromoos haa ta'u abbootii qabeenyaa Oromoo irratti kallattii adda addaatiin fuula deeffatan irraa dhaabbadhaaf qusadhaa kan jedhu dabarsee jira. Akkasumas saba kana saba waliin dirmanne fakkeessuun saba waliin jaalanne fakkeessuun saba argitee Kadiirin yookaan immoo Kadiirin hin jaalanne fakkeessuun kallattiilee adda addaatiin dhimmoota dhuunfaatiif warroonni itti baatan dhaabbadhaaf ilaalaa jechaan ture. Dhuguma dubbachuuf hololle adda addaa kallattiilee adda addaatiin marsaalee hawaasummaa irratti waan wajjin argaa turredha, waan wajjin hubachaa turredha. Kana hambisuudhaaf haala kanaan gabbee yaada isaa ibsachuun immoo qulqullummaa artist Kadiir Martuu wantoota agarsiisan keessaa isa tokkodha. Kuni kanumaan osoo jiru marsaalee hawaasummaa irrattis dubbileen gaggaariin kallattii adda addaatiin mul'achaa jira. Biyya keessaa kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaadha. Obbo Jawaar kallattiidhaan hojiilee ajaa'ibsiisoo akka hojjechuu qabu ibsee jira. Keessaayyuu kallattii dandami kamiinuu akka gargaaruu danda'u kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaadhaaf fakkeenyummaa guddaan uummatee jira. Haaluma kanaan immoo naannoo Hararii irraayis Kadiir Martuu cinaa dhaabbachuun akka danda'amu kallattii adda addaatiin ibsamee jira. Ammas immoo naannoo Oromiyaatti sadarkaa naannoo Oromiyaattis haa ta'u bulchiinsota magaalota Oromiyaa adda addaatiin gargaarsi adda addaa akka bira dhaabbatu hawwii kennadha, abdii kennadha. Kadiir tuqa Oromooti. Hojiin inni hojjechaa ture sirnoota darban keessatti dhimma Oromoo fi Oromiyaati. Kanaaf qeerroo kaleessa sirna ulfaataa san keessatti Oromoof dhaabbachaa ture waan taateef akka namoota bira dhaabbatu yaamicha goona. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Warroonni sagantaa kana hordoftan laayik koomentii gataa